Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni chaanaalii Firdoos TV akkam jirtan fayyaa keessanii baga nagaan dhuftanii an Firdoos jedhama warroonni hin beekne warroonni na beektan baga nagaan dhuftanii ji'a lama Musa ibsinirraa badee jira dhiifama naaf godha amma booda hin badu inshaallah akkuma argitan har'a saayibati jedhu dhukkubsattee fakkaatti so ani immoo dawaa isiidhaaf dalaguu deema dawaa kana akkuma beekamu yeroo hedduu abbootiin keenya mana keessatti fayyadamanii yeroo kamiyyuu fayyaa qabaatu baatanii dawaa kana hojjetanii ganama garaa qullatti yeroo fayyadaman yeroo hundayyuu dhukkuba dhufu namarraa ittisa akkasuma immoo dhukkuba isin qabdan isinirraa fayyisuu danda'a mana keessatti hojjetama naturalidha kana namni martiin itti walii gala maaliif dawaa beekamaa waan ta'eef anis har'a isin yaadachiisuu fi hanga dhumaatti na hordofaa dawaa kana hojjechuudhaaf wanti nu barbaachisu akkuma argitan habbatu soodaa daa'imaa fi qullubbii adii wantoonni kunniin adda addattis walittis ta'anii hedduu faayidaa guddaa qabanii garuu yoo walirratti haala kanaan fayyadamne hedduu faayidaa guddaa qabanii dhukkuboota garaagaraatiif akkasuma dhukkuboota akka nutti hin dhufne nurraa eegaa dhukkuba nurra jirumoo akka nurraa balleessuuf nu fayyada keessattuu warroonni dhukkuba garaachaa yookaan coggaarraa qabdan dhukkuba kamiifiyyuu faayidaa guddaa qaba side effect hin qabu lammatammoo yoo akkanatti hojjettanii yeroo dheeraa turuu danda'a hanga feetan baay'istanii yoo hojjettan firiijii keessa yoo keettanis yoo kaawwattanis homaa hin badu jechuudha kanaaf fayyadamaa warroonni isin dhukkuban keessattuu warroonni dhukkuba yeroo laguun isinitti dhufu isin dhukkubuuf wantoota hundaafu dhukkuba garaachaa dhukkuba kaleef dhukkuboota hundaafu faayidaa guddaa qaba kanaaf itti fayyadamaa haala kamiin akka hin dalagu hanga dhumaatti na hordofaa
kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya akkuma argitan hojjedhee fixee jira garuu daa'imas biratti xiqqeessee isin daa'ima kana irratti baay'isuu qabdanii maaliif hanguma humna keessaniitiin xiqqoo isin gubuu danda'a waan ta'eef daa'ima itti heddummeessati meeshaan kiyya waan xiqqaateef daa'ima itti xiqqeessee kaameeraa booda irratti immoo ani itti dabalee jira waan ta'eef isinillee daa'ima itti heddummeessa haala saniin bareeda waan ta'eef jechuudha. Viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata waan hanga dhumaatti nu hordoftaniif hedduu galatoomaa isin jaaladha warroonni haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gootan malee hin bayinaa nagayannaa tura.